Nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u hordoftoonni tiiktookii kiyyaa hundumti keessan iyyuu har'a waa tokko isin gaafachuu dhufe. Yeroo darbe keessa obboleessa koo isa hangafaa duraan addunyaa kanarraa dhabeen jira. Deebi'ee obboleessa koo isa xiqqaa hin badeedhee toora feesbuukii irratti maxxanseen ture. Inni amma ammaatti hin arganne. Duraan argame jedhanii natti himanii baay'een gammadee. Inni gaafa maatiin dhaqanii horatanii ilaalanuu isa miti maqaa nama biraati. Baay'ee yaaddoo hamaa keessa jira jechuudha. Maatiin illee bakka barbaadaa jiru homaayyuu hin dhabanii. Charchii irratti illee kadhachiisaaf jiru. Waaqayyo dubbachaa jira garuu harka namaatiin mana namaatti hidhamee jira. Silkii isaallee irraa fuudhanii jedhanii dubbatamaa jira jechuudha. Waaqayyo harka diinaa keessaa akka baasu bilis waaqayyo dhannaaf kadhadhaa qaba. Almost balleessina yaa Rabbi nagatti deemte muuziqaa waan akkasii rutuu naa agartee abbaa kolchii gisee tokko ilaali. Haadhoon koo waan keessa jiru yaa abbaa koo. Bara hin taaneeti. Obboleewwan keenya lamaan argitan kuni jarri lachuu warra gaddaan guutaman takka abbaa dhabdee boochii takka obboleechi tokko jalaa du'ee tokkommoo jalaa qabamee bakka inni jiru dhabameeti kan boochu. Gadda biyya ormaa gola ormaatitti dhaga'uun baay'ee ulfaata waan narra ga'eef hin jechuudha. Baay'ee ulfaata. Gola ormaa keessa taa'anii gadda dhaga'uu jechuun kabbaadidha keessattuu dhugaa maatii ofirra fagaatanii. Ashamaa harka funee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenyaa nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'uu nagaa fayyaa kootidha. Egaa warroonni mana keenyaaf haarawaa taatan laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun gara maamila keenyatti dabalamuun affeerraa keenya isiniin jedha. Egaa viidiyoo akkuma jalqaba irratti argitan jechuudha. Obboleewwan keenya lachuuyyuu madaa isaanii gubata isaaniiti kan dubbachaa jiranii. Keechi isaanii gubateeti jechuudha. Kan asirratti dubbachaa jiranii. Yoo isiniin jedhu takka obboleechi ishii akka isheen jettetti obboleechi ishii tokko qaama kaaseerri amma yeroo ammaa kana haala yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti kana jedheellee dubbachuun ni ulfaata. Haala yerootiin qabamee obboleecha hangafaa jalaa ajjeesanii gubata obboleecha ishee azanii obboleecha ishee osoo ofirraa hin buusin osoo imimmaan hin haqatin osoo azanii obboleecha ishee hin xumuratin obboleecha isa lammaffaa isa xiqqichallee jalaa qabanii jechuudha. Jalaa qabanii amma bakka inni jiru dura hin dhabamee amma garuu iddoon inni jiru beekame jetti. Haa ta'uti garuu maallaqa akka gaafatanitti jechuudha. Egaa jireenyi Itoophiyaa keessaa baay'ee ulfaata. Odoo ulfaatu dhugaa gana jedhameen dubbatamu. Isheen itti aantu immoo abbaa isheetitu jalaa boqatee akka isheen jettee bochutti keessa garaa kootii osoo argitee yaa abbaa koo jireenya koo osoo ol jettee ilaalte yaa abbaa koo waan ilmoon kee keessa jirtu osoo ilaalte jettee bochi. Egaa walumaa galatti biyya ormaa keessatti dhugaa isin jedhaani adaadaan koo na jalaa boqatanii turanii osuma nani biyya kana jiru. Dhugaa gaafa sanii gaafa dhaga'u hagam akka lafti naan marte hagaman akka nuuf wallaalee saaloonii keessatti kufee natu beeka. Bakka gizee sanitti of wallaalee kufee booda irratti jarri na qabanii kutaa koo na fidanii biyya ormaatitti bu'anii gaddan baafatanii yookaan waan jedhanii garaa keessatti hirri jedhanii gubatu jechuudha. Dhugaa gaddi biyya ormaa jechuun baay'ee ulfaata. Waaqayyoon nama haa baasu malee. Waaqayyoon gadda gola ormaa mana madaamii keessatti nama dhageechisiin dhugaan isiniin jedhaan baay'ee ulfaata waan ta'eef. Walumaa galatti obboleettii keenya kan abbaan jalaa boqate waaqayyoon lubbuu abbaa keetii siif haa maaru mirga qulqullootaa siif haa dhaabu. Ni ulfaata gaddi gola ormaa keessaa ni ulfaata. Boochee of keessaan baafattu hirmiin baafattu hirmii garaa kee keessatti gadi nyaatta.
haati ormaa namaa yaaddu jara biratti si jammare duuti ilma namaa homaatti fakkaatu jarri keenya akka Itoophiyaatitti aadaa keenya yoo ta'e aadaan keenya gaafa lubbuun jirru wal jibbina waliin jaalannu gaafa duune garuu hirir jennee walii boonyaa jechuudha. Kun aadaa biyya keenyaa aadaa Itoophiyaati. Kan biyya Arabaa immoo aadaan isaanii gizee lubbuun jiran wal jaalatu, gizee lubbuun jiran wal gargaaru, waliif ta'u, waliif du'u, waliif kufuu jechuudha. Gaafa lubbuudhaan darban garuu waliif sagadanii awwaalu malee baay'eellee bu'anii haga guyyaa 3 bicha aazaa jedhu ni taa'u. Saniin booda akka keenyaa sanii gurraacha uffatanii rifeensa haaddatanii azanuun hin jiru. Dibata irraa fagaatanii hirir jedhanii azanuun hin jiru biyya Arabaatitti. Maaliif hin jirre yoo jettan rabbii isaa bira deemee mana waaqa deemee waaqatu jaalatee fudhate jedhu waan ta'eef akka gana hunda akka Itoophiyaa sanitti hin azananii jechuudha walumaa galatti. Innaa kanaaf isaa fuulduratti boo'uun isaanii nama du'e baay'ee hin boo'an jechumaafanii kanaafuu irmii of keessaa baafachuun ni ulfaata. Odoo dhaga'ullee baatanii jechuun gaafa galte miidhamtaa indoon kanuma dhageessee irmuma sanuu xiqqishumas ta'u baafatte gaariidha. Inni biraa obboleettii keenya ati jajjabaadhu gola madaamii keessatti boochee ofii miidhinii yoo dhugaa ni ulfaata waan ta'eef hojii faana dalagaa faana akka fedhe dhimamis gaddis waan fedhes ta'e hojii madaamii dhiisuu waan hin dandeenyeef hojii madaamii wajjin ni miidhamtaa obsii haadhu koo sin jedha baay'ee ulfaata baay'ee. Isheen lammaffaa immoo obboleechi ishee jalaa qabamee amma yeroo ammaa kana akka ishiin jettutti kan maallaqaadha. Yeroo ammaa kana Itoophiyaa keessatti rakkoo wanti jiru baay'ee ulfaata. Mootummaan hin jira jechuuf hin jiru jechuuf ni jira. Ani eenyu akka bulchaa jiru eenyu akka astadaadaraa jiru biyya keenya hin beeku naaf hin galle. Nama tokko ni qabu yeroo qaban maallaqa gaafatu. Yeroo maallaqa gaafatan kan maallaqa qabu lubbuudhaan ni ba'a. Kan maallaqa hin qabne garuu lubbuun isaa ni darba jechuudha. Kun ni ulfaata. Maal tokko biyya keenyatti galee hin beeknu. Rakkoo biyyi keenya qabdus hin beeknu. Waaqayyo bichaan biyya keenya araaruma isaatiin nu haa yaadatu. Waan dubbannus waan jennus dhabne nuti gola ormaa keessa warroonni jirru baay'ee miidhamaa jirra. Yeroo gaddamaatii dhageenyu keessi keenya ni miidhama. Sirritti miidhama jechuudha. Gaddamaatii jechuun ni ulfaata. Amma dhiphoo maatiin keenya keessa jira yeroo dhageenyu sirritti jechuudha. Hundi keenya kan miidhamnu, kan cinqamnu, dhugaa dubbannee hin baafannu, waa jennee hin baafannu, asitti gadi cinqamna. Keessa garaa keenya namatti himannu qabnu of keessatti gadi gubanna. Waa baay'eedhaan miidhamna jechuudha nuti shamarran biyya Arabaa. Amma shamarran biyya Arabaa sammuun ishee likkiin hojjetu maal jedhu. Waan meeqa dandeenye gubaa meeqa dandeenye jiraanna. Indoom sammuun keenya nu maraanne dhugaa. Akkan waa hundumaa dandeenye jirutti sammuun keenya tasallee nu maraanne jechuudha. Fayyaa jirra galata Waaqayyoo. Kanaafuu obboloota koo walumaa galatti sillachuu Waaqayyoon obsa isiniif haa kennu. Obsuun furmaata. Yoo danda'ame immoo maatii ofiitis yaadanis maallaqaanis bira dhaabbachuudha. Saniin booda Waaqa gaditti ጸሎtii amantaa qabaniin kadhachuudha. Kan Waaqa caalee hin jiru. Biyya lafaa kanarratti wanti Waaqa caalee hin jiru waan ta'eef Waaqayyoon biyya keenya nuuf haa yaadatu. Itoophiyaa nuuf haa yaadatu. Dhugaa rabbii innaa akkas obboloota koo viidiyoo kana haganuma manatti dhaga'ameen isiniif qooduu dhufe namatti dhaga'ama. Viidiyoon akkanaa baay'ee ulfaata ni dhaga'ama. Yeroo obboleewwan keenya gola madaamii keessa ta'anii akkuma keechan gola madaamii keessatti hojjetu imimmaan lakkuu yoo roobsan kan namatti dhaga'ama. Dhugaa baay'ee ulfaata gaddi waaqni gaddaa mana namaan seesisinii. Baay'ee ulfaata isiniin jedha. Amma viidiyoo akkasumarraa nan goolabaa turtiin wajjin gootaniif ulfaadha galatoomaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deemti turtii gaarii isiniif haa ta'u.